Hello guys, baga nagaan deebitanii jechaa guyyaa irraa immoo iccitii hamstar isiniif qabadhee dhufeera. Namoonni hamstar maayin godhaa jirtan viidiyoon irraa kun baay'ee isiniif fayyada. Akkasumas iccitii bootii kana duuba jiruu fi dhuma viidiyoo kana irratti waa'een isinii himuun qaba. Guutumaan guututti viidiyoo kana hanga dhumaa akka daawwattan isin affeerera. Namoonni hedduun kooyinii hedduu walitti qabachuudhaan kooyiniin tun ni jijjiiramti jedhee yaada. Kun ammoo dogoggora guddaadha. Guyyaa irraa immoo iccitii hamstar kombaat kana duuba jirtuu fi akkasumas dogoggora isin hojjechaa jirtan kan amma sirreessuu qabdanii fi Profit per Hour keenya akkamiin kooyinii salphaa bichaa kafallee akkamiin akka guddifannu waliin ilaalla. Gubbaa kanarratti kan argamu isa kooyinii amma deemaa jirtu kooyinii kana guddisuu qofa akkuma noot kooyin akkasumas akkuma taapiswaap jettanii yoo yaaddan kun dogoggora guddaadha jechuudha. Guyyaa irraa immoo maal godhuu akka qabdanii fi akkasumas iccitii bootii kana duuba jirtu guutumaan guututti ifaan baasa. Jalqaba irratti mee community isaanii keessatti maal akka jiran waliin ilaalla. Asirraa mee deebinee community isaanii ni seenna. Guys, halee waan ajaa'ibaatu gadhiifamee kun akkuma agartan airdrop will be depend on the profit per hour jaa guys. Airdropin wanni amma isin maayin godhaa jirtan kooyiniin kun faayidaa takka akka hin qabne hubattan jechuudha. Garuu faayidaa hin qabdan jettanii fixuunis gaarii miti. Akkuma agartan airdrop will depend on the profit per hour and some other activities. Depending kan ta'u yookaan ammoo kan irratti hundaa'u maal irratti jechuudha profit per hour guddisuu qofaa jechuudha guys. Profit per hour guddifnaan kooyiniin teessan ammoo yeroo gabaabatti isiniif guddatti. Arra immoo akkamitti kooyinii muraasa qofa fayyadamtanii profit per hour akkamiin akka guddiftan isin agarsiisa. Akkuma agartan mee barreeffama kana guutumatti haafinnu airdrop will depend on the profit per hour and some other activity parameter that we will reveal later. Waan dho'isaatu jira jechuudha ammas osoo kooyinii hin ta'in not the coin balance kooyinii mitilal guys. Maal akka goonu viidiyoo kana keessatti isin agarsiisa sirriitti hubadhaadha. Not the coin balance kooyinii amma isin walitti qabaa jirtan faayidaa takka hin qabdu jechuudha. Taammoo walitti qabnu jirru play wisely. Isin airdrop will depend on the profit per hour kana wanni isin hubattan. Amma hamstar keenyatti deebinee profit per hour kana akkami guddifnaa fi akkasumas iccitii bootii kana guutumaan guututti haasofna guys. Jalqaba irratti maal gootan maallaqa isin kooyinii asirratti argattan tana profit per houriin guddisuu qabdan jechuudha. San dura maaliin isin agarsiisa wanni isin guyyuu fayyadamuu qabdan profit per hourii akkamitti guddisan yeroo muraasa keessatti isin agarsiisa. Ani akkuma agartan haala kanaan guddiseetiin jira kooyinii tiyyoo osoo hin fixin jechuudha. Gubbaa kanarratti kan argamu earn per tab kan jiru sirriitti hubadhaa. Takkaffaan isa kana iccitii takkaffaa keessaa maal goona earn per tab isa jiru kana earn per tab jiru kana yeroo mara tarsadii ni xuyxanii sana booda haala kanaan isin diimata sana booda haala kanaan yoo xuyxan kooyiniin teessan dachaan isin deemti guyyuu haala kanaan fayyadamuu hin dagatinaan isin jaa. Iccitiin tokkoffaan isa kana guys. Iccitii kana fayyadamtan kunis bu'aa qabaachuu mala waan isaan dho'isan keessaa tokko ta'uu mala. Kanaafuu iccitii kana guyyuu irraa fayyadamuu qabdan. Akkasumas daily sifar jaanii waan kannamu jira yeroo isaan qubee gadhiisan hatattamaan isin biraan ni ga'a. Akkuma viidiyoo yeroo dabretti isin gadhiisatti jechuudha. Namoonni telegiraamii kiyyatti hordofaa hin jirre telegiraamii kiyya deema seenaa waan asirratti gadi hin dhiifamne hunda achirratti gadhiisaa hin jiru. Haala kanaan ni hojjettan takkaffaalatti isa kana jechuudha guys. Inni lammaffaan ammoo isa maayin joo kan dhuftan maayin joo kan inni seentan sana booda haala kanaan koomboo isiniif dagaas yeroo hunda koomboo isinii kanna koomboo kan faayidaa guddaa qaba yeroo hunda miliyoona 5 ni fudhattu jechuudha. Akkamitti akka fudhattan ammoo yeroo hunda suuraa fi viidiyoo gadhiisaatiin jira karaa telegiraamiitiin telegiraamii kiyya liinkii diskiripshinii illee kaayatiin jira humaa yaddeenaadha booda seentanii jooyin gootanii achirraa fayyadamuu dandeessu. Kan guyyaa boruu kan guyyaa irraas akkasumas hanga wanti kun dhumutti hatattamaan isiniin gadhiisa. Yoom kana qofa guys hojii online kan birootis akkasumas appilikeeshinii garaagaraa kan inni asirratti hin dubbanne achirratti gadhiisaa jira waan yeroo hin qabne jechuudha. Kanaafuu deemtanii jooyin godhuu hin dagatinaadha. Koomboo san guyyuu fudhachuu hin dagatinaadha jechuudha. Koomboo fudhachuun ammoo faayidaa guddaa qaba. Miliyoona 5 furannaa sana booda profit per hour guddifnaa jiru. Profit per hour immoo akkamitti akka guddistan karaa salphaan isin agarsiisa. Haala kanaan koomboo daily furachuu hin irraanfatinaadha. Inni itti aanu immoo amma asirratti hubadhaa friends isa jiru kan dhuftan friend dhuftanii nama affeeruudha jechuudha. Wanti kunis iccitii isaan amma ture amma dho'isanii jiran keessaa isa tokkodha jechuudha. Kanaafuu hanga dandeessanitti sooshaal miidiyaa qabdan irratti akkasumas namoonni sooshaal miidiyaa hedduu hin qabne immoo Facebook pagein bilisaanii jira jechuudha. Liinkii keessan achi keessatti maxxansuu ni dandeessanii kanaas irratti fokus godhaa. Inni itti aanu immoo isa irra jiru kana fakkeenyaaf irra kana ni dhuftanii sana booda daily reward kana guutumaan guututti fixuu qabdan. Fakkeenyaaf yaa hanga miliyoona 5 badhaasa guyyaa 10tti daily profit kana gonkumaa irra hin utaalinaadha. Guyyaan seenaa maayin godhaa. Arra immoo iccitii guddoon isin himu waa'ee profit per hour dha. Exchange keenya dheetanii haala kanaan jalqaba irratti nuuf fidaa akkuma agartan gubbaa kanarratti
profit per hour ja guys. Profit per hour kana yeroo itan boost your profit ja. Type the mining menu to buy upgrade for your exchange earn even when offline up to 3 hour. Inuma yoo waan takka godhutti hin jiraanne hanga sa'a 3 ifiif maayinsi godha jechuudha osoo waan takka hin goone. Kanaafuu maal gootan profitii kana ni guddistan. Akkami guddistan imeejii bituu qabdan dirqama isiniin garsa. Fakkeenyaaf isa maayin kana dhufna maayin kana yeroo dhufnu haala kanaan dhufda wanti isin bituu qabdan sirriitti hubadhaa. Namni amma viidiyoo kana daawwachuu jiraattan kooyinii salphaadhaan sa'a guddoo bitachuu qabdan. Fakkeenyaaf mee fakkeenya tokko isin himu faan tokiin akkuma agartan faan tokiin kana yeroo dhiitan miliyoona 40 na gaafata. Maaliif profit per hour inni gaafa naa kan lala 3k kanaafuu kooyinii bilaashittiin fixaa jira jechuudha. Namoonni hedduun akkanatti waan gurguddaa bitanii kooyinii teessan hedduu qisaasaa jirtan. Kanaafuu waan akkanaa gonkumaa hin bittan. Amma as keessaa baatanii maal gootan jalqaba gaddeemtanii fakkeenyaaf 100 margin trading 100 sirriitti hubadhaa. Margin kana yeroo fudhattan laala 403 2.19k garuu an guddisee waan jiruuf jalqaba irratti 10,000 20,000 akkasii isin gaafata. Garuu sa'aan inni isin kennu yookaan ammoo profit per hour inni isin kennu 1k irra hedduudha jechuudha. Kanaafuu akkanaa ni bitattu guys. An amma hanga 400 deemeetiin jira. Isin ammoo kana gonkumaa hin dhiistan. Yoo isin banamuu dide immoo nama affeertanii akkasumas levelii inni xumuraa jee xumurtanii daftanii banachuu ni dandeessu. Inni guddaan isa kana. Inni itti aanu ammoo legal isa jookaan dhuftanii legal yoo dhuftan haala kana wantoota dilee isiniif da guys. License UEA, license Europe, Asia fi kanneen kana fakkaatan isiniif da. Wanti isin bituu qabdan dhuma kanarratti kan argamtu wantoota lama ni jira. License Japan fi license Ethiopia ja. Irra deddeebitanii bituu qabdan wanta kana. Fakkeenyaaf license Ethiopia yoo bituu 800 na gaafata. Ammaaliif hanga ammaa biteetiin jira jechuudha. Isin ammoo waa xiqqoo isin gaafata bitaa hanga ammaatti guddifadhaa. Fakkeenyaaf 800 kafaltaa sa'a 3.54 profit per hour hanga naa kannaa jechuudha. Lameen keessaan hin bitaa jechuudha. Fakkeenyaaf license Japanis hamma ilaa hanga miliyoonaa geetiin jira. Kanaas dafaa bitaa. Sirriitti bitaa. Footoolee imeejii immoo akkanatti bu'aa qaban ta'echitii qaban hedduu telegiraama keessatti gadhiisaatiin jira. Namoonni telegiraama kiyya hin hordofin liinkii isaa descriptionii isiniif kaa'eetiin jira. Achiin deemaa hordofaa guys. Achirratti waa hedduu godhin dhiisa. Inni itti aanu immoo maal gootan special isa yoo kan filattan special filachuudhaan maal gootan wantoota hedduu haala kanaan isiniif fida guys. Sanaafuu as keessa deemtanii kan filattan isaa NFT collection launch joo kanaas ni bitattan guys. Fakkeenyaaf 93 kafaltan 1.92k isinii kan jechuudha. Fakkeenyaaf ani ilaa hanga asii deemeetiin jira irra guddaa ni bitattan. Kanaafuu yoo inni sa'a haala kanaan akkanatti isinitti maree isin agarsiise karaa salphaadhaan yeroo inni hanga dhumuu eeggatanii bitachuu ni dandeessan jechuudha. Haala kanaan kana irra deddeebitanii ni bitanii. Inni bareedaan ammoo kan itti aanu isa listingii kana guutumaan guututti kanallee ni bitattan. Fakkeenyaaf ani ilaa hanga miliyoona 2 deemeetiin jira. Kan isinitti tolee haala kanaan kooyiniiwwan hin banaminis banattanii bitachuu ni dandeessan. Inni dhumaatii fi bareedaan ammoo kan isin agarsiisu yeroo mara isa new card joo kana ilaalaa sirriitti new card yeroo jaan haala kanaan isiniif fida. New card kana keessatti iccitii miliyoona 7 boonasii faa isinii kanna. Kanaafuu achi keessa deemtanii an amma fixeetiin jira jechuudha. Haala kanaan kaardii inni isinii kannu bitachuu dandeessan jechuudha. Namoonni hanga ammaatti kooyinii bichaadhaatti xiyyeeffatan kun dogoggora guddaadha. Profit per hour keessan dafaa guddisaadha isin jaa. Iccitiin amma isinitti hime kana guututti fayyadamuudhaan haala kanaan akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Namoonni hanga ammaatti ammoo chaanala kana subscribe godhuu hin dagatinaa. Akkasumas like godhuudhaan viidiyoo kana nama hedduu bira gahaa akka irraa fayyadamanii fi waan daawwataniif baay'ee galatoomaa. Yaadas ta'ee gaafii kamiyyuu qabaattan karaa telegiraamii kiyyaatti linkii achiin isiniif kaa'een jira. Achiin dhaquu dandeessu. Akkasumas komentii irratti na dhiyeessaa. Gaafii teessan hatattamaan kan isin deebistaa. Waan daawwataniif baay'ee galatoomaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti ammoo naqee annaa tura.